Duraan dursee nageenyi kiyya bakkuma jirtan isin haa dhaqqabu jedha. Hordoftoota yookaan hiriyoota feesbuukii kiyya akkasumas hordoftoota Oromiyaa Dijiitaal Miidiyaa bakkuma jirtaniif nageenyi kiyya kabajaa isin haa dhaqqabu jedha. Xiqqoo akkanatti yeroo baay'ee laayivii kophaa dhufee hin beeku. Sababni isaas maaliifi gama miidiyaatiin hayyoota adda addaa qabadhee yookaan sagantaa marii adda addaa irratti yeroo tokko tokko dhiyaadha. Akkanatti immoo sababni na fide yeroo torbaan amma darbe kana keessa Facebook akkaawuntiin kiyyaa fi peejonni feesbuukii sana jala jiran hundi isaanii sababa hin beekaminiif jechuun hin beekaminiif yoo jedhu anaa fi namni ani hin beekin yookaan qaamni ani hin beekin tokko feesbuukii kiyya kan instaagiraamii kiyyaan wali hidhatee jiru akkasumas peejota garaagaraatiin wali hidhamee jiru instaagiraamii kiyya haaki godhuuni waan sila poolisiin yookaan seerri meetaa yookaan feesbuukii hin heeyyamne irratti maxxanse yookaan dhoobbe jedhamee osoo waan sanoo ani hin argini feesbuukii kiyyaa peejota waliin saspendii narraa godhanii jiranii. Kanaaf namoota baay'een hiriyoota waggaa dheeraa waggaa 15 oliif feesbuukii kana irratti hiriyaa turree hiriyaa bira darbinee maatii taanee fira taanee yeroo baay'ee karaa gara sooshaal miidiyaa irraa iyyuu darbinee gara hiriyyummaa fi firummaatti ceene hedduu as calatti dhabe. Isa kana baay'ee nama gaddisiisa. Namni waan itti dadhabe tokko yeroo dheeraa itti dadhabe. Akkasumas qabsoo Oromoo kanas karaa feesbuukii kana waa hedduu hayyoota Oromoo hedduu waliin geggeessee ture. Haa ta'u ammaaf deebi'uu mala hin beeku. Ammaaf yeroo narraa saspendii godhanii jiranii. Isa feesbuukii qofaa miti peejota kiyyaduu akkuma waliigalatti jechuudha. Peejota osiniin jedhu tokkoffaa Oromiyaa Dijiitaal Miidiyaa, lammaffaa koominiitii Oromoo naannoo waan jiru kana, sadaffaa immoo dhaabbata gargaarsa daa'immanii Tawaayyuu Child Care jedhu kan naannoo Nageellee Arsiitti hojjetu isa jala jira. Isaan yeroo ammaa kana ani argaa garuu maneej godhuu hin danda'u jechuudha. Maaliif maneej godhuuf seenuu qabda. Hin seenaa feesbuukii kiyya seenuu nan dhoggine feesbuukicha nan seenaa. Lammaffaa immoo erga seenee booda maal jedha daataa kee buufadhu yookaan waan achirraa qabdu daawunlood godhadhu naan jedha malee keessa darbee waan idiit godhu yookaan waan sirreessu waan godhu tokko hagammaanaa hin eeyyamne. Kanarraa kaka'een immoo yeroo baay'ee namoota hedduun karaa kanaan kominikeet godhaa. Namoota wal gargaarsa barbaadanis namoota infoormeeshinii adda addaa narraa barbaadanis karaa kanaan argataa ture. Isa dhabee yeroo irra xiqqoo nadhagamee waan jedheef eeguyyuu dadhabee feesbuukii biraa baafadhe feesbuukii kiyya maqama kanaan baafadhe feesbuukii ammarra darbaa jiru kana inni kun immoo guyyaa lama haga ba'ee guyyaa lama ammatti feesbuukii duraa irraa followersii gara 20 ol qaba ture. Peejonni illee followerii hedduu qaba ture. Hundinuu yeroo ammaa kanaaf qilleessa gubbaan jiran jechuudha. Namoonni tariitii anatu bilookii isin godhee jettanii yaaddanii sababa kanaan michoomina yookaan hiriyyummaa kan isin ergee naan deebisnes sababa kanaan beektanii ammatti namoonni baay'een waan guyyaa lamaa kana keessatti followerii haga 6 darbee jira. Ga'utti deemeera. Lammaffaa immoo hiriyoonni kiyya amma
naannoo 5,000 waan ta'anii jiraniif wanti an barbaadu amma maali asirratti informantii isin godhuu barbaadu isin hiriyyummaa keessan ergadha. Lammaffaa immoo foloo na godhaa akkuma duraa sanatti jechuudha. Hiriyyaan foloo yoo na gootanii jettanni wantoota hiriyyummaan keenya michoominni keenya hin badu jechuudha. Kanaaf warroonni kalee na jala turtanii anis isin jala ture waa isin sheer gootan waan isin oolmettii keessaniif waan isin keessa jirtan gaddasaa ta'uu gammachuu irraa qoodamaa turre. Namoota bara kana namoota achirratti sooshaal miidiyaan kun namoota hedduu fira bu'aa dhaquu hin dandeenye achirra jajjabeessitaa facada dhaquu hin dandeenye achirra kominee gootee gammachuu kee ibsitaa waa hedduutu jira waan kan hin dhabne jechuudha. Kanatu diqqoo nama gaddisiisa. Qabsoon Oromoo achirratti namoota hedduu waliin waa hedduu waa'ee qabsoo kana itti dadhabaa turre. Haa ta'u garuu inni sunniin wantoonni dokumentii ta'e sunniin yeroof buusuu danda'anii garuu yoo buusanillee waan Oromiyaa Dijiitaal Miidiyaa weebsaayitii irra jiruu fi wantoonni hojjannee hedduun qilleensuma gubbaa jiran jechuudha. Ergaa haga peejii san maneejii godhuu dadhaba malee wantoonni hojjetaman hin jiranii jechuudha. Isa kanumaan bira darbaa isa bira darbuu dura maal isiniin jedhaa na jala koottaatiiti foloo na godhaa. Lammaffaa immoo peejii Oromiyaa Dijiitaal Miidiyaa koottaatii foloo na godhaa. Akkasumas dhaabbata gargaarsa utaawaayuu daa'immanii kan jedhu siin jira. Isas guruppiillee achi jalatti hidhee jira amma hunda kanneen iyyuu foloo godhaa jechuudha. Maaliif irra guddaa yoo wantoonni dabarsinuu achi jalatti informeeshinii namoota barbaadaniiti. Lammaffaa immoo dhaabbata gargaarsaa sana jalatti tariitii namoonni gargaaramanii yookaan namoonni gargaaramuu barbaadanii akkasumas namoonni nama gargaaruu barbaadanis achirratti nu waliin ta'aniiti waa godhuu danda'an waan jedhan yaaduuf akkasuma akkuma jirbiin waliif heddummattee arba hiiti jedhan san waan ta'eef koottaa foloo na godhaa. Anis foloo isin godhaa. Hunda keessanuu namoota foloo na gootanillee foloo baak isin godhaa. Koottaa foloo wal goonaa. Lammaffaa immoo asumaan waa'ee Oromiyaa Dijiitaal Miidiyaa xiqqoo irraa dubbachuu barbaada. Oromiyaa Dijiitaal Miidiyaa jechuun yaa'u namoonni tokko tokko ni beektu isa kana jechuudha. Oromiyaa Dijiitaal Miidiyaa eega ol fuudha asumaan bishaan dhugaa. Oromiyaa Dijiitaal Miidiyaanii kan hundeeffame waggaa dheeraa hundeeffamee waa hedduu dalagaa tureera. Viidiyoolee sirboota garaagaraa akkasumas viidiyoolee hayyuu Oromootaa hedduu interviyuu godhee qabsoo Oromoon kalee bara TPLF mootummaa wayyaaneetiin kokkee ol qabe sana dura buunee geggeessaa turre, dura buunee gabaasaa turre, achirratti wantoota hedduu dabarsaa turre. Isa saniin immoo mootummaa amma jiru kan akka aangootti dhufu kagoone waliin jechuudha. Miidiyoota gurguddaa Oromoon qaban waliin cinaatti taanee jechuudha. Kanaaf miidiyaan barbaachisaadha. Miidiyaa kana baay'ee foloowerii hedduu ka qabu dhabe foloowerii kana koottaa foloo godhaa jechuudha. Gama yuutuubiillee yoo namoonni yuutuubii qabdan sabiskiraayibii yoo gootan rakkoon qabu sabiskiraayibii godhaa. Achumaan koottaa anis sabiskiraayibii isinii godha. Namoonni sabiskiraayibii gootanii nullee sabiskiraayibii goonaa. Yuutuubii Oromoo kamuu yoo argan sabiskiraayibii godhaa bira darba jechuudha. Kana wanti dubbadhee fi maalii fi waa'ee Oromiyaa Dijiitaal Miidiyaa yeroo baay'ee waan itti dadhabde tokko waan yeroo baay'ee hojjette tokko yoo wanti sun ofofootti narra qofatti akka dhaabatu hin barbaadu. Wanti kun hoobii kiyyas ta'uu danda'a. Lammaffaa immoo wanta amma cinaa hojiititti wanti kun fiixaan bifa yaadametti fiixaan bahuu waan dadhabaa deemaa jiruufi isa kana immoo gara namni hojjetuu danda'utti geessuu qaba waan jedhu yaada qaba. Isa yaada kana immoo namoonni keessa akkana qunnamtan
barbaada. Keessattuu biyyarraa jechuudha. Oromiyaa Digital Miidiyaan akkuma beekamu namoonni kana dura hordofaa turtan waa hedduu meeshaalee hedduu meeshaalee ammayyaa hedduu qabanii isaan keessaa meeshaalee sanniin gara asitti kan itti fayyadamnu irra guddaa biyya kanatti wanti hundi dijitaal waan ta'eef moobaayilimaa fi kompiiteeraa fi yoo baay'atee jedhee viidiyoo kaameraa tokko qofaatti fayyadamna. Kaawwan kan meeshaaf binne hundi kan miidiyaaf binne hundini lafuma jira jechuudha. Isa kana immoo maallaqa qabatee lafa taa'uu irra namni ittiin hojjetee ittiin buddeena nyaatee nullee akka dhaabbata kanaatitti dhaabbanni kun guddatee wal guddisuun dirqama jedhee waan yaaduuf jechuudha. Kaamerootaan harka jiran meeshaalee miidiyaa hedduun harka jira. Isa harkana jiran kana qabadhee taa'uu irra gadiin ba'ee nama hojjetee nama gargaaruun maallaqaan jedhanii nama gargaaruu duun ta'ini yeroo hunda nama hunda akkasiin osoo hin ta'in waan dandeenyu meeshaa harkaa qabnu itti kenninee akkuma naannoo keenyatti durii namni ofii isaatii waa hojjetuu hin dandeenye meeshaa ittiin hojjetan yoo qabaate akkatti horii sangoolee ittiin lafa qotan maal godhanii kireessanii akkasiin kireessoo osoo hin ta'in namatti kennanii deebi'anii wantoota sanii namni of danda'ee ittiin qotatee sii dhufee siillee qotaa jechuudha. Lafa sii midhaan akkasitti naannoo akkasii sana keessatti waan guddanneef hin beekna. Immoo wanti an harkaa qabu kun callisee manuma kiyya keessa taa'ee bara darbes taa'aa ture. Bara itti egeres taa'aa ture. Ammas taa'aa jira. Bara dhufullee mana keessa callisee taa'uu irra hojiin ittiin hojjetame hojii saniin immoo namni ittiin of danda'ee yoo jedhe bu'aan keenya isa guddaadha jechuudha. Nullee immoo yeroo wanti kun hojjetamu miidiyaa keenya keessan karaa miidiyaa keenyaatiin waan hojjetamuuf waliin waan hojjennuuf nu ka hojjetu waan ta'eef nus bu'aa arganna namoonnis bu'aa argata jechuudha. Irra guddaa bu'aa maallaqaallee yoo ta'uu baate bu'aa sammuu argachuu dandeenya. Namoonni biyya ormaa jiru maallaqa achirraa dhufuu itti fayyadamuu irra namootuma kalee itti adda gargaaraa jiru sana waan achi dhufe sanaan deebinee isaan mootummaa jechuudha. Kanaaf yeroo ammaa kana sooshaal miidiyaan namatti beekee maallaqa immoo ogummaa namoonni ogummaa kana qabdan jechuudha. Amma asirratti yeroo haasa'u namoonni dhageettan hedduu garuu ulaagaa qabaanii ulaagaa namoonni waan kana meeshaa kana narraa fuudhanii meeshaa kana ittiin hojjetanii ittiin of danda'anii ittiin miidiyaa kanallee beeksisanii ittiin ofitti deeman barbaadu qaba jechuudha. Innis ulaagaan biyya tokkoffaa ogummaa qabaachuudha. Ogummaan sun yoo jedhu ogummaa viidiyoo kaasuu, waraabuu fi gulaaluu namoota IT baratan jechuu biyya isa yoo qabaatan baay'ee filatamaadha. Namoonni yeroo ammaa kana barnootaanis anammanni waa'ee miidiyaa guyyaa tokkoon baranne garuu anuma hunda danda'a jechuudha. Waraabbii danda'a, gulaaluu danda'a, fedhe waan fedhe godhuu danda'a waa'ee miidiyaa jechuudha. Hunda isaa danda'a waan ta'eef cilaas hojjechuu danda'a. Hunda garuu guyyaa tokkoo kilaasii seenee waa'ee miidiyaa hin baranne jechuudha. Kanaaf namoonni akka biyya kana muuxannoo yookaan arguun yookaan dubbisuun yookaan waanuma hojjetan irraa baratan hedduun ni jira jedhee waan yaaduu fi dirqama sertifikeetii ittiin baratan qofaa irraa hin barbaadu jechuudha. Kanaafuyyuu haayilaayitii meeshaalee jiran isinitti argisiisa. Meeshaaleen anamma isin argisiisu meeshaalee wantoota amma na bira jiran kutaan jiru kana jiran istiidiyoon keessa jiru kana jiran keessaa meeshaalee Oromiyaa Dijiitaal qabu keessaa harka piresentii harka 10 waan hin geenye waan achi gadiiti. Fakkeenyaa fi kaameraa dijiitaal kaameraa qabna. Kaameraa kana HDdha. Kaameraa guddaadha. Waa hedduu qaba. Afaan isaa hedduudha. 3 qaba. Bakka feetes baadiyyaas deemtee hojii hojjetuu deemtee bakka ifaan hin jirretti wanti sirraa baduu yoo sirraa badee jedhe wannaan jedhu leensii isaa hedduu qaba. 3 qaba. Ifaa
hin jijjiiratta ka dhiyoo ka fagoo akkasumas ka jiddu galeessaa jechuudha. Kana fakkaataa kana guyyaa tokkos bite malee ittiin hojjedheen beeku. Meeshaalee inni irra dhaabbatu istaatirii isa jennu kanneen hedduutu jira jechuudha. Waantaa isaa guutuu waliin paakka ta'etu jira jechuudha. Wantoota hunda qabaa isa kana jechuudha. Namoonni na waliin hojjetuu barbaadan isa kana itti wanna jechuu dandeettanii waa'ee meeshaa kanaa namoonni hedduun hin beektanii meeshichi meeshaa guddaadha. Waa hedduu qabaa. Kuni meeshaa guddaadha jechuudha. Kana jira Oromiyaa Digital Miidiyaan tokko isa kana qaba. Ka biraa immoo kan suuraa qaba. Kun Nikoonidha. Nikoonii guddaadha. Leensii isaa 3 qaba. Amma asiin jiru. Inni guddaadha jechuudha. Fagoo yoo barbaadde 100 kadhumaa 100 haga 300 ka qabu jira. Fagoodha kan feete. Ittiin suuraa kaastaa. Ittiin waraabda. Waraabbii illee hin danda'a. Guddaadha. Waan kunis baay'ee kwaalitii qaba jechuudha. Kan ittiin hojjetannu. Inni biraa immoo isa kana jechuudha. Inni kuni yoo ilaalamu waan diqqaa fakkaata. Kan baay'ee viidiyoolee an hojjedhaa bahe hunda kan irratti hojjetaanii bahe kan hojjedhu isa kana jechuudha. Inni kun baay'ee kan viidiyoo bareedaa kaasa. Fagoodha kaasa. Wannaa isaa sagalee maayikii isin barbaachisu kana wanti hundi isuma keessa keessa ijaarramee qabaa jechuudha. Baatirii 3 qaba. Kana waliin 2 jechuudha. Ka biraa immoo isa kana jechuudha. Inni kuni Nikoonidha. Kuni dijitaaliidha. Isa kana isuma irraa live streaming darbuu dandeetta. Isuma kanaan waan feete godhuu dandeetta. Bluetoothiin waan feete isa waraabaa Bluetoothiin bakka feete dabruu dandeetta. Wi-Fi dabarsuu dandeetta. Waa hedduu qaba jechuudha. Best quality. Wantoota kanneen qabna. Kanaan alallee kaameroonni jiran hin jiru. Kunniin meeshaa isaan irra dhaabbatan kan mataa isaanii isaaniif ta'u hunda qabu. Laayitiin isaanii jiru. Amma akkuma argaa jirtan amma laayitii easy fayyadamee jira. Kan meeshaa kan kaameraa ta'u jechuudha. Kana irraan kan darbe immoo maayikoota hedduu qabna. Waayirleesii qabna. Kan haadaan itti hidhamee haadaan illee dheeraa ta'e qabna. Kanneen keessaa maayikii kanneen qabna. Oromiyaa Digital Miidiyaa jechuun kunniin kunniin waayirleesiidha. Kan waayirleesiin socho'u jechuudha. Kana yeroo baay'ee waa hedduu ittiin hojjanneerra immoo deebi'ee kunniin baay'eedha. Kana hamma barbaadamu hedduutu jira jechuudha. Gara 10 olii qabna. Nama tokkuma irraa hunda isaa irratti darbuu kan danda'u jechuudha. Kana qabaa. Kanaaf kana fakkaata hedduutu jira. Meeshaaleen kunniin hojii malee mana keessa taa'utti jira. Namoonni na waliin hojjetuu barbaadan akkasumas namoonni ofiillee guddatanii miidiyaa kanallee guddisuu barbaadan koottaa karaa keessaa naquun nama folloollee nagu tolcha foloo na godhaa jechuu feesbuukii yeroo baay'ee foloo na godhaallee fireendii na godhaallee jedhii kadhadheen beeku. Maaliifi yoo wanti ati itti dadhabde tokko waggaa dheeraa waa itti dadhabde tokko yoo si jalaa badu immoo dirqama gaafachuun wanta sana hoobii keetillee michuu baay'ee hiriyoota baay'ee illee achirratti waan qabu waan dhabeef koottaa foloo na tolcha foloo na godhaatiiti. Wantoota waliin hojjetuu qabnu waliin haa hojjennu. Waa'ee hedduu hojjenna. Miidiyaan akkuma beekamu miidiyaan siyaasaa qofaan hojjetu. Namoonni tokko miidiyaan yoo ati waa'ee miidiyaa haasoftu kallattimaan fidanii waa'ee siyaasaa bichaa
hojjetantu itti yaadantu jira. Isaa miti miidiyaa amma yeroo baay'ee miidiyaa waa'ee siyaasaa illee hojjenna odoo nama asirra ba'ee waa'ee hojiilee mootummaan jijjiirama mootummaan naannoo keessaa baanetti hojjete sana odoo an dubbadhe boru namoonni kun inni PP maal jedha jechuudha. Miidiyaan gamuma hundaayyuu gabaasa. Kanamma akka kiyyatti paartii filadheetii miti ka gabaasu paartii filadheetii miti ka gaaffiif deebii namaa godhaa ture. Paartii makamuu keessaa warra bilisiginnaa yookaan mootummaa amma biyya bulchaa jiru keessaallee fidee godhaa. Warra adda bilisummaa Oromoo keessaallee warra mormitoota biraa keessaallee warra artistootaallee hunduma isaa keessaa warra amantiillee hundumatu asirratti hirmaata jechuudha. Miidiyaan akkas miidiyaan giddu galeessaa immoo mirga kamiyyuu duntuun dhagaadhaatti wanta miidiyaan kiyya dabarse wanti Oromiyaa dijiitaal miidiyaan dabarse qeeqa kaasee hin beeku. Inni guddaan isa kana jabinni keenya jechuudha. Sababni isaa maali? Namoota nama arrabsanii dhiyeessinu arrabatti namannu waan ta'eef jechuudhaan akka kiyyatti namni nama arrabsu diqqaadha jedhee waan yaaduuf nama diqqaa miidiyaa irratti hin fidu. Kanaaf hagadhaatti qeeqa badaa horanne kanaaf ammallee yoo taate hin keessummeessu jechuu wantoota akkasii namoota badaa namoota amala gadhee qaban amala ammishaa malee namoota amala hin taane qaban kan nama arrabsuu suusii nama arrabsuu qabu miidiyaa kana irratti hin dhiyeessinu yeroo kamiyyuu hin dhiyeessinu jechuudha. Mootummaa badii isaa itti himna anu itti himaa bahee jira. Rakkoo mootummaan qabu kana jenna personaalii immoo keessa seennee akka mootummaatti jeneraalii rakkoo jiru san yoo lafa keette malee nama keessaa bulchaa tokko keessaa fuutee arrabsu maal jechuun nu bira hin jiru. Isa kanan hojjetu namni waan akkasii hojjetuu barbaadullee nan qunnamin hin barbaadu namoota akkasii osoo nu amma wantoonni hojjetan hedduutu jira gama diinagdeetiin wantoota naannoon keenya keessattuu naannoo Shaashamannee Nageellee Arsii akkasumas Baatuu Adaamaa fa'aa fi akkasumas naannoo Finfinnee as jiddu gala kana keessatti Bishooftuu hedduu kana keessa wantoonni hojjetaman baay'eetu jira. Wantoonni gabaasanii wantoonni hanqina miidiyaatiif hafaa jiru hedduutu jira jechuudha. Miidiyaa kana yoo jabeessinee jenne tariitii gara satalaayitiitti illee fiduu dandeenya. Yoo dadhabnee jenne miidiyaa morkataa sooshaal miidiyaa godhuu illee hin danda'amu. Bara kana maaliif TV televezyiinii gubbaa namni taa'ee nama satellaayitii ilaalu baay'een hin jiru yeroo ammaa kana inni sooshaal miidiyaa irra moobaayilii irratti isatu amma yeroo bakka qabaayyuu jechuudha. Yeroo warroonni amma akka OBN maaliin fa'a audiensii argataa jiranii gaafa ofii isaaniitiin laayivii dabarsan waan isaan amma kan isaan laayivii dabarsan malee TV isaanii hin arginu jechuudha. Kanaaf sooshaal miidiyaan baay'ee yeroo ammaa kanatti waan guddate yeroo waan ta'eef kan irratti koottaa na waliin hojjannaa Oromiyaa dijiitaal miidiyaa waliin hojjannaa ani Oromiyaa dijiitaal miidiyaa jechuun anuma jechuudha. Namoota hundeesse namoota waan kana yeroo dheeraa irraa hoobii qabu irraa ka'eetu waan kana godhe. Kanaafi kana jechuu barbaada. Waan na hordoftaniif waan na dhageeffattaniif ulfaadhaa maqaa Oromiyaa dijiitaal miidiyaa fi akkasumas maqaa feesbuukii kiyyaa Adam Jaalatoo Fardootiin hundi keessanuu linkii as jala yookaan dhaqaa tuqaatiitii follow na godhaa anis follow back isin godhaa pilaas immoo share godhaa namoota anamma jedhaa jiru kana karaa achi keenya bilbilli keenya WhatsAppiinis itti hidhamee jira bilbilli onlaayinii jira namoonni karaa imootiinis haa ta'u karaa kamiinuu qunnamuu barbaadan dhimma kana irratti waliin hojjannaa waan kana mee akkamiin waliin hojjanna jettanii nama waliin mari'achuu barbaadan naa barreessaa keessaan na qunnama. Gama biraatiin immoo share godhu yookaan facaasuuni hiriyoota keessan biraan naa gayaa hiriyoonni keessanis akkasuma akka share godhaniif walaa gargaarru. I think Oromoon baay'ina hedduu qabna akkasumas namoonni baay'een gaariitu jira. An feesbuukii guyyaa lamaa keessatti friendii 5,000 naaf erganii pilaas immoo
laayik folooyerii gara 6,000 ka dhiyaatu jala jira jechuudha guyyaa lamatti. Kana jechuun wal cinaa jirra jechuudha. Argitanii nu amma feesbuukiin narraa cufee garuu feesbuukima gubbaa dhufnee walitti mataa jirra jechuudha. Kun diimokiraasiidha jechuudha. Achirratti waa balleessite garuu namoonni keenya yeroo baay'ee waa balleesse badii kiyyaa miti jedha. Garuu maxxansee jira argaa jirtanii feesbuukii irratti maqaa sana inumaayyuu nama akkaawuntii kanaan maxxansite jedha. Akkaawuntii sana inumaayyuu hin beeku. Maqaa isaayyuu dubbisuu hagan dandeenye dirasii jechuudha. Maqaa qubeen isaayyuu dubbifamuu hin dandeenye. Eetiini cabsanii seenanii talawaa isaan maxxansanillee anilleen arge. Dhuguma jechuuf maaltu akka maxxanfan feesbuukiin disishinii isaa waliin hin beeksisa waan ta'eef fofoona beeksisa. Isa sanii walumaan ilaallaa jechuudha. Feesbuukiin kiyya waan hundaan paaspoortii kiyyaan kan waliin hidhate eenyummaan kiyya kan ragga'e waan ta'eef callifamee hin hafu waan ta'eef yoo tariitii wantoota hamaa ta'anii maqaa kiyyaan maxxanfamanii jiraatan tariitii adabamuu illee hin danda'a. Hin beekamu maaliifi normaal feesbuukii callisee baafadhe osoo hin ta'in paaspoortii waa hundaan vaarifaayii ka ta'e waan ta'eef mee hin laallaa isa sanii amma kanaaf amma harkaa qabnu kana ka darbe tuma dhiifne san hordoffii irra jirra waan ta'eef kana foloona godhaa hiriyoota keessanitti illee sheer godhaa ulfaadhaa galatooma woroonni michuu haarawaa naa taatan manni kiyya feesbuukii kiyya irratti yeroo baay'ee wanti badaan hin darbu waan badaa nama arrabsanii peejii kiyyallee warroonni tarii dhufuu dandeettan waa arrabaa qabattanii yoo dhuftan bakka hin qabuu fi waan nama adda qooduu wannaa kiyya irratti feesbuukii kiyya irraa waggaa 15 haga fayyadame guyyaa tokko maxxansee hin beeku maxxansoof hafuullee namoonni waa akkasii tagiirranna godhuu barbaadanillee ammaaf tagii cufee jira waan ta'eef hin keessummeessu jechuudha. Kanaaf haga danda'ame waan gaarii waliin hojjetu irratti fooyyeffannu. Uummanni keenya rakkoo badaa keessa jira, rakkoo beelaa keessa jira, gadadoo addaa keessa jira, miidhamuutti jira. Uummata keenya akkuma naannoo keessaa baaneetiin haa utumnu, haa cinaa dhaabbannu. Yoo cinaa dhaabbannu namoonni maallaquma namaa kennuu qofa warroota fookas godhanii maallaquma bichaa duwwaa namarraa eegaa hedduutu jira jechuudha. Isa sana osoo hin ta'in namoonni kan wal utubanii karaa hedduuni jechuudha. Kanaaf karaa san hundaan waliin dhufnee biyya ijoolleen teennate keessattuyyuu ijoolleen naannoo Nageellee Arsii, Shaashamannee fi Baatuu irraa naannoo kana irraa biyyoota alaa jirru oduu dandeenye karaa dandeenye gurmuufne yoo diqqaatee jedhee hawaasa naannoo tokko haa gargaarru. Kanaaf immoo foloo walaa goonu waan an hojjadhaa jiru quba akka qabaattan waan isin hojjataa jirtanillee anillee quba akka qabaadhee isin cinaa dhaabbadhu. Kana jechuun maali yeroo tokko namni feesbuukii irratti suura nama beeku argee nama biraatti wal baratuurra nama beeku san jabeeffatuu wal jabeessuun osoo jiru wal cinaa dhaabbanne maal irra jirta maal goona maal waliin hojjanneen oduu jiraatee gaarii jedhee yaada. Ulfaadhaa. I think namoonni Oromiyaa Digital Media irratti illee dhuftanii marii godhuu barbaadan yoo jiraate, for example marii yoo jedhu yeroo baay'ee namni marii siyaasaan beeku. Siyaasaan mataa bu'aa bayii jiruu keenya, bu'aa bayii hiriyoonni keenya keessa darban, bu'aa bayii hawaasa naannoo keenya, qabeenya naannoo keenya, qabeenya hagaa addaatti naannoo keenya amma dhageettaniittani argitaniittani argaa jirra. Kun waa'een fincaanii leephisii waan inni fidee dhufe naannoo keenya kana dura dubbataa turee jira namoota hedduu waliin. Waan kana hin beektanii namoonni keessaanillee isin gaafadhe waa'ee kana irraa koottaa haa dubbannu wanti kun guddatuu qaba jedhaa. Barreeffama namoota ergeef qaba.
oduu wanti kun hin ta'in dura oduu inni nu turizimii Oromiyaatiin dorgommii keessan seeniin dura isa qofaa miti haga naannoo hedduu jechuudha. Haga horootaa, abjaataa fa'aa, laangannoo, abjaataa kanneen achumas qorkee wannoo guchii bulbulaa sanfaa kanneen irraa haa dubbannu. Qabeenya kana akkamiin itti fayyadamaa jirra, akkamiin uummata naannoo biraatti beeksifna, akkamiin biyya biraatti beeksisna jedhee namoonni ani koottaa waan kanarraa mari'anna jedhee intervuu qopheessee gaafii 6 haga 7 isinii ergeen beektanii yaa'u inni sun immoo adda immoo otoo nu uyyuu baanee waan sana hin dubbanne namoonni waan kana godhan galata qabanii asumaan dhugumaa obbo Dhaqqaboo Daalee galateeffachuu barbaada. Meerat Kadir wantoota kanneen beeksisuuf warroota dhamaan jechuudha. Dhaqqaboollee hin beekaa dhimma kana irratti bilbilee waliin haasa'ee gaafii fi deebii akka waan kanarraa yaada kennuuf gaafadhee ture waggaa darbe jechuudha. Garuu bara kanatti milkaa'ee jira. Yaa intervuu gaafiif deebiin ani mata dureen an ergeessu isa bira jira waan ta'eef tariitii borus godhuu dandeenya. Haaluma mijaa'uu dhabeenaf fakkaata. Haa ta'uu adda milkaa'ina guddaadha nuuf jechuudha. Kanaaf maal goona waliin hojjetu, waliin dhufanii waliin dubbatuun, waa'ee hawaasa keessaa baanee dubbatuun, waa'ee naannoo sanaa, waa'ee biyya Oromiyaa, waa'ee uummata saba cunqurfamaa kanaa waliin haasa'uun nu barbaachisa waan jedhuufi miidiyaa kanatti rarra'aa jirra. Bu'aa irraa qabaadhee utuu hin ta'in sa'aa kana amma hojii biraa kan hojjedhu taa'ee waa'ee kana haasa'aa jira jechuudha. Kanaaf maali inni kunini yoo diqqaatee jedhee nama tokko lama jijjiira. Yoo diqqaatee jedhee nama tokko lama jijjiiruu danda'a waan ta'eef koottaa waliin haa hojjennu. Kana sheer godhuun namoota biraan naa gayaa ulfaadhaa horaa bulaa deebanaa isiniin jedha. Galatooma yeroo gaarii qabaadha.